jecha kana wajjin jettu dhukkuba keetti jedhaa kamee guddisaati dhukkuba keetti hiikamteetta galateeffadhaame Waaqayyo. Jecha kana kan jedhu gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos mootii moototaa hangafa lubootaa tiksee nagaa Yesuus Kiristoos sagalee kana dubbata. Eenyuun dubbataa gooftaa keenyatu dubbata. Sagaleen koo yoo akka kaleessaa ta'uu baatte ituma deemtuu gaafa guyyaa sadaffaarra geessu dadhabdee akka furdachuuf taate kammitire nagaama sagaleen koo nagaamai anatti xinnoonatti dhaqee hin fudhate natti fakkaataaf hin jedhu maafre seexanni gaafa achi iyyuu wajjinuma iyyaa isa iyyuu wajjin iyyaa ifachaa guyyaa sadii sini wajjin waan tuttureef guddaa dheedhee miti hojii guddaan hojjedheedhee miti abbaan hojii eenyuun abbaan fayyinaa eenyuun ani sinis keessaan qabnu galateeffadhaa Waaqayyoo kana. Egaa sagaleen furdatus qallatus sagalee Waaqayyoo tasgabba'aati. Dubbii hafuura qulqulluu keessa galaati. Gaafa waltajjiirraa sagalee Waaqayyoo dubbatamu sagalee Waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Waaqayyoo sagalee isaa dhageenye warra ittiin fayyu Waaqayyoon nu haa taasisu. Jecha kana gooftaa keenyatu dubartii tokkoon jedha. Dubartii waggaa 18 goofattee turteedhaan jedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 12 irratti argachuu dandeessu. Jecha kana achirratti dubartii kana gaafa argu ammoo jedhe dhukkuba keetti hiikamteettaa ittiin jedhe. Gara lakkoofsa 10tti gaafa lamseen deebisu dubartiin kun waggaa 18 guutuu wal jettee hin deemne gad jettee goofattee deemti. Nama keessa qajeeltee deemuu hin dandeenye. Gowwummaan waan gad ishee qabee jiruuf ol jettee deemuu hin dandeenye. Garuu Yesuus Kiristoos gaaf tokko tuma waltajjii irratti barsiisuu tuma sagalee isaa qulqulluu barsiisuu dubbatuu Yesuus Kiristoos dubartii kana argee kottu jedhee harkaan ishee qabe jedha. Gooftaan keenya harka isaan nu eebbisuun lama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Biyya keenya Itoophiyaa biyya keenya Oromiyaa Yesuus Kiristoos barruu isaan nuuf haa eebbisu. Nagaa isaan nuuf haa laatu galateeffadhaa Waaqayyoo. Nagaan kun jarana gaafa dubbatamu harrabarratti baay'ee xiqqoodha. Garuu miliyoonamni biliyoonaan hin argamu. Maafre abbaan nagaa gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosidha waan ta'eef nagaan kun gaafa dubbatamu harrabarratti xiqqoo tokko garuu hin argamu ture. Wangeela Luqaas 24 irratti lakkoofsa 36 irratti nagaan isiniif haa ta'u jedhee barattoota isaadhaan. Dubartiin kun maal labdee jirti? Nagaa labdee jirti. Keessa darbeeyyuu dandeessee ol hin jettu gad jettee gugguuftee deemtu malee namaan qixxaattee hin deemtu. Gadi jettee gugguuftee deemtu malee. Nama gad jedhee deemu biyya kanaa maal jettu? Maal jettan? Nama gad jedhee deemu maal jettu? Maal jettan? Aasaan keenya gaa lixa Wallaggaa fi gara ba'aa Wallaggaa jirraa yoo xinnoo ishee dhaqee ol rukute nutti hin golfinaa. Hin ta'u? Dargaggeessi na yemsifadhee hin ta'u? Hin wayyu? Xinnoo ishee waa bobaadhaan amma ittiin daafee buqqee dabartii aasaan keenya. Akkamiti? Isuma isin jettan sanaadha yoo irra darbe yookaan itti agaassee itti geeffadhaan itti geessaa. Maafan sinin jedhee dhaqee lixa Wallaggaa abbaa Wallaggaa gaafa ta'u waama xiqqoo ishee dhaqee ol fafaallee sanatti fakkaata. Gobaadhaa sin amma ittiin ta'a. Dachaaf qabbatee miti gobaadhaa jechuun akkamitti? Gad jettee deemti waan goobattee jirtuuf jedha matsaafni. Garuu gooftaan keenya goobachuu mucaa namaa kan hin jaallanne rakkachuu mucaa namaa kan hin jaallanne Yesuus Kiristoos tuma
sagalee isaa qulqulluu barsiisuu dubbii isaa qulqulluu barsiisuu dubartittii ijaan ishee arge jedha ijaan argee waaqayyo ija isaan gara keenya ilaale biyya keenya eebbisu ija keenya nu ija isaan bataskaana keenya ilaale waaqayyo nu eebbisu hidhaa adda addaa keenya waaqayyo nurraa ta'aayiku bangalataa waaqayyo lootu waaqayyoon galateeffattanii akka nama hidhamee taa'utti mana waaqayyo keessa moo mana hidhaa keessa jiru hidhamtanii jirtu maal taatanitti maal taaneerri mata dureen keenya maal jedhu maal taatanittu fayyitaniittu dhibee keetti hiikamteetta jedha mata dureen keenya sasi hidhee jiru kana ofirraa hiiki sasi hidhee jiru kana narraatti deemi jedhi seexana diina keessaniin jabeessaatti mormaa sin dhiisee baqa taa'edha akkatti hin kufinaa sannu gugguu malee nu hin gugguunuufi matsaafatu jedha gaafa kana gobachuu kee hidhamuu kee argee kottu jedhee harka isaa qulqulluu harka waaqummaa gaafa inni irra kaa'u ogummaa kee jalaa kaatee wal jettee qatti jedhee akka nama tokkotti wal jettee adeemte jedha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Addunyaan kun gobatee jira cubbuudhaan. Dacheen kun addunyaan kun cubbuudhaan gobatee jira. Namoonni kun cubbuudhaan gobatanii jiru. Beekaasaa fakkaatu wallaalaa isaa ta'u cubbuun dachee kanaa addunyaa gobatee jira. Jalaa ol jechuu dadhabee jira. Akka hin gobanneef qalbii jijjiirradhaa. Bataskaana qulqulluu kana keessaa gaafa qaddasan abboonni dhaabbiroota achi wal harkaa fuudhanii mootummaan waaqayyoo dhiyaateera maal jijjiirradhaa